Shalom, 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 shalom. Bakkaa fi kutaa adda addaatti biyya alaa fi biyya keessaatti kan argamtan sabni Waaqayyoo nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif abaay'atu jettee waldaan amantoota afura qulqulluu guutummaa addunyaa nagaa ishee isiniif in dhiyeessiti. Waldaan amantoota afura qulqulluu nagaa isheetti aansuudhaanii oduu gammachiisaa sagalee misraachoo qabattee isiniif dhiyaattee jirti. Gamarree waldaan amantoota afura qulqulluu guutummaa addunyaa yeroo ammaa kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa 9 ji'a 12ffaa bara 2014 irratti akkasuma akka lakkoofsa Awurooppaatti guyyaa 15 ji'a 8ffaa bara 2022 irratti konferensii afuraa guddaa qopheessitee waan jirtuuf namoonni bakkaa fi kallattii adda addaa irratti argamtan hundumti keessan irratti argamtanii hirmattoota eebba sagalee Waaqayyoo akka taatanii fi affeeramtaniittu. Yesus Kristos kaleessas har'as bara baraan isuma sanaa. Egaa waldaan amantoota afura qulqulluu guutummaa addunyaa konferensii kana yommuu qopheessitu sagaleen Waaqayyoo kan isheen irratti hundaa'uudhaan konferensii kana qopheessite macaafa faarfannaa boqonnaa 149 lakkoofsa 4 Waaqayyoo saba isaatti hin gammada warra gaddeebi'aniifis moo'icha kennuudhaanii ulfina in argachiisa warri isaaf of kennanii ulfina kanatti haa gammadanii afata isaan irrattis haa faarfatanii jedha. Maarree Waaqayyoo hin faarfatamaa. Tajaajiltoonni sagantaa kanarratti argamanii tajaajilan Wangeelaawii Malkaamoo, Raajii Iminatuu, Raajii Warquu, Wangeelaawii Abbabaa, Paaster Boggaalaa, Paaster Maammoo, Raajii Saddeetaa, Wangeelaawii Xilawuun, Faarfataa Galaanaa, Faarfattuu Yenuu, Faarfattuu Immabeet, Raajii Daannoo, Raajii Waaqennee, Barsiisaa Wangeelaa Dassuu, Barsiisaa Wangeelaa Abdii, Wangeelaawii Lammaa, Raajii Daawwitii, Wangeelaawii Darajjee yommuu ta'anii namoonni kun sagantaa kanarratti argamanii waan tajaajilanii fi waldoleen online churchii akkasuma namoonni bakka kutaalee adda addaatti argamtan hundumti keessan irratti argamtanii hirmattoota eebba sagalee Waaqayyoo akka taatanii fi affeeramtaniittu. Yesus Kristos kaleessas har'as bara baraan isuma sanaa.
nagaa maarree waldaan amantoota afura qulqulluu guutummaa addunyaa baga gammaddan isiniin jechaa sagantaa kanarratti wangeelli mootummaa waaqayyoo humnaan in lallabama, faarfannaan in faarfatama, dhukkubaa fi dhibee adda addaa kan qabanii fi in kadhatama, namoota hundumaafis fayyinni hin ta'a. Kanaafiyyuu hundumti keessan konferensii kanarratti argamtanii hirmattoota eebba sagalee waaqayyoo akka taatanii fi affeeramtaniittu. Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan isuma sana. Ameen. Nama